نازرة بيجاني لكم لون ناودي لا 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 أنا ما تمرتع بودا والله يا را بكان ديسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما أكفوني فياكي سنجر جرتو وريا من تابراج جرتو سيجمو ميديا فيادا سيجمو ميديا أردو توتا إيساي شو غجاه الراكنا مالي ندم نبيكتو من رجال تيمي رجالي ولين إرجسي فرانكي ما فرانكي جتني إسا سجنير دراما سجنير قالوا فرانكي رتجتشو دام نانتساكاني مالي في بقى هو من رتجدونا قالوا دي أرمو challenge ويكا بندون challenge چیز ما إنه إتكرسيس نمتي وانو كبني دون وانقول قدرا بعنا كان نفتنش جيمو ميديا شو سنت مولة تاندي كيسانو دينيتشا بيدا لونيدا كارادا ميكابيدا نامني دبي نجيش غافي شانشات لما كان يوقف فنجر غافي كان في دبي جالت كوبي سنجرا أنيس غافي متاعوتي والله تو سادتين مني كوبي فنجرا إنيس غافي متاعيسا كوبي فنجرا namni gaafi kana deebisuu hin dandeenye kana keessa waan itti murteeffame nyaata jechaadha. Sodaadhe. Egaa dubbiin jajjabduudha hundi keessan immoo laayikidhaan jalqabaati. Waa biraa miti ni wannan isin kadhadhu yaa ijoollee. Awwaa hunda keessaa qaaratti kana nyaachuudhaani osoo nama hunda saayyuu gaafi inni gaafatu hunda saayyuu shananuu deebisee waa hunda irraayyuu na jaaba'e silaanatti baay'ata garuu maal godhaani niyyaadhaani sammuun kun kommoo yeroo itti yaadu waan hungaanii shanan saade bisumiti gaafu matatti na gaafatu keessa tokko deebisu natti fakkaatu maali beektaa ofan beeka yaaki matachiu yaaki waan baay'ee yaada beektaani sammuna sifachi yaaki yemiyyi saarii deema beeta bitaa mirga garuu nan deebisa laal atinsin shakka yaaki maa inni beektaani mataan guutuu ta'ee waan ati jechuudha itti keessan beekam maali maashaallah tabarakallah si jenneerra lemaan ninyaamu maaliifu akkuma rabbiin nu milkeesse gaafii gaafatamnus deebisne challenge kana irraa na jaabaane yoo na nyaachifte isii kana nyaadhee qullubbii jedhe loomitti nan jaalla dinnichi faantu ko yamma soo dubbannu nyaatama moo ko booyyee nu goote awaalli geessa dinnicha yoo xiqqaate gimmaashi nyaatee fixa liqimsama garaan dhukkubsu amma tokko gaarabbi tof kennuudha dhugaa wallahi dhugaa garaan wallahi yaa rabbi loomin tuuta boonee jedhati amma kana irratti amma lakko namni gaafi jalqabu lakkoofsa kennamaa fi lakkoofsa sana immoo hayaatiin waamna hayaati lakkoofsa sana nu qabdi abbaani carraan safuudhee lakkoofsa barate gaafi jalqaba jechaadha. Anama waa biraa mitiini ayaata yeroo dhuftu Oromeeffa dubbatti moo Amaariffa dubbatti moo kansiisoo challenge nu wajabanatti ta'e kansiisin maal dubbatti Oromeeffa maal jetta beektaa ana dubbachi akkana jedhi kaa Oromeeffa maal jetta beektaa ayaata jedhiini kottuuti lakkoofsa anaaf naasir keessaa abbaa dura jammaru kudhanii gadi lakkoofsa nu waamee jettee waamtaa Ufteeni kudhanii gadi lakkoofsa waamtee abbaan bare achumaaniyyi gaafii jammaraan jechuudha nama gaafachuu dhageechee taani jalqaba immoo gaafii keenya kana irratti gaafii gaafatamnu irratti kan nu dura nyaannu loomii nyaanna moo qaaraa nyaanna moo qullubbii nyaanna moo dinnicha nyaanna moo meekaappii yookaan biikaappii jettan kana dibannaani. Kana hundarraa wanti xiqqoo isinuu laaftu dura kana silas wama qallalii wama viitaaminii garaa taatu nyaachuu wayyaa dura gubannee kaanee garuu isa kaanii qabbaneeffachuu natti wayya fakkaata dinnicha nyaana qabu wayya dinnicha ittaansuudhaan namni gaafii lamaffaa deebisuu dadhabee qullubbii nyaata kan immoo sadaffaa irratti dadhabee qaaraa nyaata atin deebifta ana sodaata ittaansuudhaan immoo loomii nyaata dhuma irratti jechaadha namni deebisuu dadhabee meekaappii ol keessatti nama dhiba jechaadha meekaappii ijattis hidhiittis akka gaariitti lakkoofsis itti barreeffamaani meekaappii dibuudha amma kanas amma gara gaafitti deebina hayaat kottu mee lakkoofsa wayinuu fuudhi har'a giddiidhumaan egaa utuma sodaattu afaan Oromoo dubbattaani maanni jetti maanni lakkoofsa amma nuu qabu kana keessa abbaan barate ni jalqaba gaafiisa kan immoo hin baranne gaafii gaafatameef deebii kenna jechaadha lakkoofsa nuu qabi. Qabeera. Qabde? Eras. Tokko.
Baratee. Ana jammara jechuudha. Ana jammara kunoo gaafii kiyya kan kunoona. Kunoo tokko hin jedheeni tokkorraa jammarra gaa jechuudha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kanallee garuu hin barattaanii maal gochuu jira miti. Ishi amma gaafii jammaruufanii daftararras hin jira gaafiin kiyyaa kanarras hin jira. Maaliif immoo daftaraa fi kanarratti qabame beektu osoo barreessaa jirru mistira keenya isinitti himnaane silas. Qalamni duratti dhumeeni. Ishi amma gara gaafii. Ishi rijaal keenya. Hiriyaa kee moo birrii jaallataa jedha deebisa. Hiriyaa koo. Hiriyaa jaallataa? Na nyaata isaa nyaatu. Dandeebisee? Deebisteen. Maaliin godhagaa inni illee jala bayyaa rabbii kiyya agartanii ansinuma jedheera. Tokko deebisee. Yaa rabbii amma gaasatummoo na gaafataani. Okay. In argemo jo. Gaafii lammaffaa. Kan saa keddaa ta'e jira. Akka kanatti barreeffadhe jira wallahi diqqana jalaa dubbiftu beeku. Dinnicha nyaadhaaga. Absharat gaafii qallaaliidha. Argumatti qabadhe aan danda'een deebisu. Gaafii qallaaliidha. Dhaggeeffadhu gaa. Ramadaana meeqa soomta? Ramadaana meeqa soomta? Yoo 29 ta'e 29 yoo 30 ta'e immoo 30. Meeqa soomta karma gabaabaa? 30. Nyaatu. Ma. Hundee jedhama malee 30 jedhama. 30 gadi ta'uu qaba. 30 gadi. Ela gaafii nama gaafatu yaaki. Wallahi wala ma ijoollee na arga. Kalli walli. Wallahi gaa deebii moboon. Hunda. Ma tayyib Ramadaani yookiin 29 tti dhuma yookiin 30 tti dhumaani. Kana eenyu beektu ijoollee warra amantaa musliimaa jechuudhaan. Sirrii. Tayyib. Dhaggeeffadhu gaa yookaan 29 tti dhumu 28 tis ta'uu danda'a. 30 ta'uu danda'a. Kanaafuu jennaan deebiin hunda bakka. An bakka gara na ceenu beekuma. Yalla na kashish. Wallahi wala bakka. Maina daba natin na ligim. Yalla daf gafi kitanati. Mandil najat. Najat mandil. Amman najuji. Nasir yalla. Wallahi bor bakka magana. Yalla yaagi. Wala ko. Ligim ba mo ma gamdari gamdari no na maligim ba mo. Yalla yaadu dafi. Nasir. Biyani ligim no na wadi. La. Ana matmurta boda aqul bida kana tansuudhaan barisa cimaa dhufaayira. Wallahi no deebisee naasii itti gaafatamu. Khalas. La wala barkaaba. Ela wallahi magana raja jazera garu girmaashi na gadu. Wallahi ligim ba mu nama. La wallahi ligim se. Yalla gara gaari asitti deebi. Abijana na baas mashallah tabarak. Wallahi na ajebte. Yalla. Ramadan maaliif jenna Ramadaanni irrate eenyu kana beekan. Irrate guute hunda soomam. Eeshi. Amma gara kan keeti. Ya rabbi nama arga. Gaafii lammaffaa. Haadha manaa kee moo mucaa kee jaallattaa jedha deebii isa. Jechuun gaafiin kun anaaf akka yaadetti garuu gaasatu beeka waan qabee karaa qallaaliidha. Yeroo duraatii fi arra caala namni kan jaallatu gaafa walitti dhufanu haadha manaati jechaadha. Booda immoo wanti ilmoodhaan qixxaatu hin jiru inni waan inni deebisatu beeka hangama kootiin ilmoodhaan jedha. Awwaan dubbadhu wallahi. Deebiseera? Qoyyaa. In argaa jirtaa qoy warra burkaabaa. Wallahi argaa jiru. Warra burkaabaa ammas hin barteen. Wallahi kan ina maarsu yaaki. Wallahi arwaa tokko beeka. Wallahi kan ina maarsitu yaaki. Mucaadhaan jedhee yaaki galas mul'imo gankitti. Ai gaafii kana booda nyaatti adillee gaafii kana sirratti qabeen ture bakkaarran darbaan. Ishi gaafii gabaabduudha. Akkana jetti gaafiin kun maatii moo qarshiitu caala? Deebiin maali? Maatii moo qarshiitu caala? Qarshiitu caala. Osoo maatii kan keeyyan qabaannee qarshii isaan argatan maatiin nuti naa caalaa nana. Maatii kiyyan naa caala. Hin deebinu. Maa? Birrii. Maal akkamitti? Feekii hojjetaa jiraani. Yalla jaan.
Sinagarsiisa deebii kan gosa sinagarsiisa. Eesh na nyaadhaani. Ani garuu maatii kiyya qarshii yaa kiin badaa bara. Yalla nyaata. Bakka baas maatiidha. Yaa nyaadha kara. Kuma nyaadha. Wallahi ma nyaadha. Maaliif beektaa? Maatii koo waan jaalladhu ennaan maallanni fixeen sagara maatii. Laa wallahi laa booda immoo diqqadatti qayyamtu waan ta'eedha wallahi maatii dheedheen qabu. Jechuun isa wanti akka. Yaa kise garuu. Laa ani beekaan mana akkana godhe malee bishaan dhugee deebisa kana deebisee jira. Inni kun guba. Baga qolobi. Wallahi ka qarati guba. Abbaa malaan ta'e. Ahaa wanta ati nyaatteef dinnicha ammaa dhaqee balleessuudhaan. Dinnicha ammaa balleessuudhaan. Wallahi maa ijoo qolobi dhaqee dhala guba. Dhaqee mana dinnicha ammaa balleessuudhaan. Onni nama guba bara. Wara bilkee beeku biyya naana raba keessatti wani mana baadhi lafa. Abeet rabbiin jalana baasaa jira. Eesh rakkoon qabu. Eesh. Amma viidiyoon dheerataa jedhamoo dhaani. Dheeratu maal viidiyoo namatti toluudha. Eesh maal jedha eegdaani gaafii sadaffaan akkas jedhaani. Eesh biyya kee moo haadha kee jaallattaa jedha. Biyya irraa dhalatte moo haadha kee jaallattaa jedha. Deebii. Deebii kana karaa gabaabaadhaan hin deebisaan. Biyya koo baay'een jaalladha. Biyya koo keessattan dhaladhe. Biyyi immoo jiraachuudhaaf haati jiraachuu qabdi. Yoo maaluu ta'e ani haadha koonarra jaalladha. Kana waan gootan godha waan fiddan. Ani haadhan jedha inni waan deebisee deebisu. Nyaata waan qaaraa ammoo dubbiin immoo yaa rabbi Allah. Daballa. Wallahi Innat agar biyya deebiin biyyaani qaaraa kan nyaadhu gaa. Wallahi annanya wallahi nyaadha. Halli kana saadha. Wallahi jala baattee ta'a jechuudha. Washuuka. Amma garaana naanna'ii gaa yaa rabbi. Loomiidha malee amma. Amma loomiidha? Xayyib. Eesh. Duuniyaa gaafiin itti aantu akkana jetti. Duuniyaa kanarraa namni maal irra jaallata? Duuniyaa kanarraa namni maal irra jaallata? Biyya duuniyaa kanarraa namni maal irra jaallata? Qarshii. Qarshii. No. Hindeebifne wallahi. Hindeebifne. Carraa tokkoon sii kenna waan yeroo lama nyaatteedhaaf. Eesh. Ammas yaali. Carraa tokkoon sii kenna. Duuniyaa kanarraa namni maal irra jaallata? Way irra jaallatan. Kan namni irra jaallatu ilmoo in arganne carraa sadaffaan sii kenna. Eesh. Mokkor yaali yeroo tokko. Eesh. Duuniyaa kanarraa namni irra maal jaallata? Daaf. Namni irra maal jaallata? Maa joo namni maal irra jaallata? Daaf. Eesh. Biyya ofii. In arganne. Yalla loomii kana maxxana sirrii. Deebii maayin? Deebiin lubbuu ofiiti. Lubbuu ofii caala namni waan jaallatu qaba. Ela. Na ajjeefattee taa'edha. Na ajjeefattee taa'edha. Mee bareechi akka rakkoo qabu. Kallii walii kalaas. Lubbuu ofii ilaala dhumu booda. Lubbuu ofii. No matter. Yalla. Amma gaafiin xumuraa gaa najaataa achaa jibbe. Addanumaan du'aa jira. Loomina nyaachisaa jira isaa. Utuun nama furdaa ta'e iyyuu rakkoon qabu. Rabbi kana keessa na baafte. Raamaan du'aa dhuma rabbi naa kette malee har'a walla dandoo jedhee toluu sodaataa ture. Amma hin deebiftu. Eeshi. Fixeeraadhaan. Okay. Isa kanarraa hin deebistu. Isa kanarraa akkas hin deebinu abdiin qabaani. Eeshi jedhati. Okay. Gaafii arfafaan akkas jedha. Ishi nama jaallattu maqaa jaraa lama nu waamii jedha. Nama jaallattu maqaa jaraa lama nu waamii. Nama jaallattu maqaa jaraa lama nu waamii jedha. Maqaa nama lamaa nama jaallattu nu waamuu qabdu. Ishi maqaa nama lama. Tokko Hayaat lama Naasir. Hin baranne. Ishi irra deebi'aa dhammas. Ani carraan sii kenna. Arra naa kenname hin baranne. Hin baranne. Tokko baratteetta tokko hin baranne. Haadhaaf Hayaati haadha kootiif Hayaati. Ishi baratteetta. Soo waan nyaate hin jiraani. Garuu irratti darbeeni. Kilaasin nyaachisa tureeni irratti darbeeni. Tokko argadhe kaa? Tokko walakkaa argatte kanaaf aneeji intinaatti siin godheeni. Haadha kiyyaaf. Ishi. Jedhi kaa. Ishi.
amma gaafii xumuraa beeta walla naasir bamu qaba walla laakina kina rabbi jedhaati uyyi akkanatti deebisee bo kunise akka kana eesh deebii xumuraati gaa kun akkana jetti gaafiin DVD'n yoo si ga'e DVD'n yoo si ga'e maatii keetii haadha manaa keetiif ilmoo kee dhiiftee biyya sii bahe sana dhaquu feetamoo biyya jirtu teessee achitti rakkachuu filatta. Biyyan jiru taa'ee achitti rakkachuun fedhaan maalibbo? Biyya jirtutti maatii kee waliin. Maatii kiyyaa waliin. Okay. Isin kun arrabutaa siifataatu. Deebii gaafii itti aanu. Isin kana yoo hin deebine jechaadha beekaa wal duuka sii godhaa jira gaafittii wal qabatti. YouTube kee moo daawwattoota kee irra jaallatta? Daawwattoota kooti. Osoo jarreen jirree YouTube kiyya kun jiraachuu hin danda'u. Hin baranne. Maal akkamitti? Wama tokko kana maal akkamitti? Beekaa bikaate. Ijoollee mucaadala kifamaa daagartaniini. Anjaran daawwattoota kiyya jaalladhaan. YouTube kuni. Dhaggeeffadhaa. Qoy na dhagaya sitti. Qoy kan deebii fixee kaa deebii waan YouTube dha jedhee hin qaba. Shiibo. Namni daawwattoota utuu hin argatin dura maal banate YouTube banate. YouTube erga banate rakkoo keessa darbe waan beekuudhaaf eenyullee dura daawwattoota utuu hin taane YouTube isaa jaallata. Sana booda daawwattoota isaa jaallata. YouTube'n osoo hin jiraatin daawwattoota dhufuu hin danda'u. Inuma kuni akkuma jallinaan maan dhufte malee jallinaan dhufte malee waan deebisu waan beektuuf akkas godhaa jirta. Inuma na ajjeeftee. Ilaal. Inuma na ajjeeftee. YouTube jedha wallahi. Walli. Yaala meekaappii kana sirriitti kainaa dibiin. Ada dibataa? Situ naa dibata. Ani perezidaantiidha. Situ dibata moo ada dibaat? Dibaat. Meekaappii abbaa baratee abbaa bareeddibanti. Ana baratee? Ati hin baranne. Ana sitti diba malee laakka. Daaraa keessan kan galchaanii. Inuma du'e guyyaa. Ani ganaan si gaafa dalakka. Baay'isin gaan baay'isin. Gaan baay'isini rabaalaw. Daaraa keessan. Ay meekaappii nama. Lama arganne. Fuudhee nama deessuu jira moo dhagaru. Ish. Ol kaitte mul'atu daawwata. Ingaani. Eywa. Ana dibatee olee mi'aashee gosi kana ta'ee noo deetu. Bakka ana gaani. Qoy kan biraas ganaatti sii dabalama. Maa. Gosa meeqan fakkaaddaa? Adurree fakkaata. Najaa shuufu amma geemsawi. Haraam aaleegi. Wallahi haraam. Bakka dhiisi bannaati bakka reebin gaane yaa kiisa wallahi. Ol ka ilaalla. Kuni naanani. Gaabii shan gaafatame kunoo gaabii shanan kana keessaa waa tokko deebiin. Kuna numa? Kana bakkeessa wallahi gaabii keessa nyaata. Wayne. Amma gaa? Okay. Ani si gaa amma gaa gaafii si gaa. Amma kan angos meekaappii. Ishi. Waan jibbitu maqaa isaa lama deebii isaa waliin. Waan jibbu. Wantan jibbu tokko kijiba. Ish. Tokko kijiba lama asa baay'isu. Asa baay'isu ka. Asa bakka. Tokko kijiba. Waan jibbuudha moomti.
tokko kijiba caalatu bulama faha saba yisu jechuun ko maal beekta hamachuu jedhama miti nama hamatu moo maal jedhama kana lamman yoo ta'u baate ane kan jibbu tokko fan kijiba lamma faana hamachuudha bakka kanuma yoon dhabe son argadhes maal ni arganne laata wallahi da wanda take yawo mana mare bura wanne kono wallahi wo mana mare bura wara barka garu wallahi ana nadi ba goya ma indi goni wara barka ba wallahi nargat wallahi na galim kai wallahi wara barka ba mana mare bura wallahi lazim gafi kana nam to ko tim denjiru wallahi wara barka ba wallahi wanne nu wala tim denjiru to kondam wallahi to kondam ne ni garu charasi to kala sigan kuno lalida sobdu hamattunye ila wallahi ila merem akamiti mulla tuni sobdu hamattunye denin tana den wallahi qabame jira an ilale rasri garu akka kanatti masha Allah tabarakallah gaafif de bingi gagarra kana fakkaata challenge kun jechuudani challenge addati garu son qatata mira akka kanatti intina darbu keetiif baay'ee warra burqaa baasii adanna geeni nama diba garuu waan kana lamaan wallahi inde bista sinin jenne wallahi akka kana dagootee garuu fiikeeti nuni mandee bakka warra jaallattan undi keessaniyo like share gochuu hindagatna wallahi baay'ee qabannee turre isinis akka bu'aarsinu abdii guddaa qabna nuttis tolee jira qabichi karuma allaadhaan yaaduma ofii burqisiifne kaaneen akkasitti sammu keenya banaa goone sheenaasreenis akkasitti weenni goone ay abbaa hojii buraa burreena golee bara nama na ajjeeseeni kanaaf hundi keessanuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa garuu rabbeedhaati ammoo koomentii jalatti dhuftanii akkanatti intinaan jenne sammuu waa tokko hin jiru jechuudha qalbii kooddeeni jiru bartanii bakka kanaaf wennaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh viidiyoo biraatiin hanga walitti deebi'utti turtii gaarii isinii kennaa